Hello, buleewwan kiyya akkam jirtu? Nagaa fayyaa keessanii jirtu? Nu jirra galata Waaqayyoo fayyaa keenya baga jiraattanii isiniin jenna. Nagaa keessan miti? Jirra galata Waaqayyoo buleewwan kiyya xiqqoon arguu asamoona kana. Kanaaf isinirraa badee jira. Mana yaalaa bullee mana yaalaatii kaleessa baane eeggadda deemee sa'aatii eeggadda isaarra guyyaa sadaffaadha sa'aatii sagal irratti na bahe kintaarotii suni gadi na kaabe amma sinirratti boo'u hin dhufne hin boo'u yoon jiraadhe Waaqayyoon naa kadhadha yoon du'e immoo daa'ima koo soorsaa wajjin naa guddisaan siniin jedha. Maaliif akkas jettee yoonaan jettani? Kun erga guyyaa sadii dhiigni koo akkanatti ciisee na dhangala'aa mana yaalaa zabdituu sana deeme opereeshinii si goonu malee naan jedhanii doktoroonni warri kaan immoo duraan amma deessutti opereeshinii si goonu jedhanii na didanii warri dheengaddaa immoo maal akka ta'e hin beeku opereeshinii si goona malee naan jedhani kaleessa dheengadda achi taa'aa bulee marfee takkittii malee waan naa kennan hin jiru. Marfee takkittii naa akkamanii sanaan booda harkaan doktoroonni sadii harkaan deebisuu kun waanti kana kaawwatanii harkaan deebisuudhaaf ol dhiibaa turanii deebi'uu fidde ergasii kun dhiigni koo akkanatti narra dhangala'aa ciiseetanii miila tokkorraa ol qabeen ciibsaa daa'imni kun na keessatti saaqaa yaamte na ciniina kun akkatti gubbaasaa na ciniina iddoo alatti ba'ee ta'a gubbaasaa na ciniinaan na waraana ergaa opereeshiniin taanee farramtu malee naan jedheetu isaan mana yaalaa keessatti na caqacaqanii opereeshinii ta'uu nan sodaadhe maaliif qanii da'umsa koo jala ga'ee waan jiruuf yoon opereeshinii ta'e madaasa kan kintaarotii kanaan danda'amu madaa ittanee kan daa'imaan danda'a ittanee da'u. Kanaafuu waan hin godhu dhabeeraa soorsaanis waan godhu dhabee furmaata dhabee jennaan wanni waldaa nu nafu. Ani bari yeroon achas ba'ee viidiyoo faana hojjedhu gaafan ol jedhe gaafan itti wayyaa'e ture. Nalanaa immoo narra bahe kunoo guyyaa sadii erga guyyaa sadii dhiigumata akka bishaanina keessa gayyaa jechuudha. Inni agarsiisu dhiiga tarii yuutuubiin kun diduu adabuu danda'a. Dhiiga narra yaa dhugaa Waaqayyootidha. Achiisaan wariyatanii bakkuma ciisullee naa kennuu didanii yoo barbaadde farramii bahinaan jedhanii beejingiidha jechuudha yookaan zabdituudha. Hin farramusi opereeshiniin ta'us jedheen didee ba'e kaleessa. Ergasii iddoo silkii sinnannee obboleewwan koo warri gaggaarii karaa himoo sagalee naa qaqqabdan hinuma jira jikoo ilaalaa jira dhaggeeffachuu hin dadhabee kanee kanaafuu kana goodaadha doorsaan ofumaa bahee naa biteen kana liqimsaa kan ammoo ittan diba iddumanni kintaaratichi gadi ba'ee taa'u sanatti akka kireemiitti ittam diba kun immoo hin buqqaane suruma isaa akkuma kana duraati kunis kana dura isinitti agarsiiseen ture. Kun immoo akkatti irra kaa'uun dhabe sababni isaa ol seenuu dide kintaaratichi alumaa dhiiga erga kaleessa erga dheengadda har'aan guyyaa sadaffaadha erga dhiigni koo dhangala'uu jalqabe. Kun immoo akkana waan isa maaliif baneeyyuu irraan keenya kan akkatti irra kaa'uun dhabe kun immoo firee tokko nan baasa firee tokko baaseetan karuma waashinti beetii baanu achuma gubbaarraan kaa'aa jechuudha. Amma immoo akkatti kaa'uun dhabe. Maaliif guyyaa sadii irra fixee erga kintaarotiin kun gadi ba'ee ala taa'uu qabe. Yeroo kaan illee sa'aatii 3-4 sa'aatii 8 irra ture deebaa ture. Sanaan booda furru kun deebaa nagaan argaddaa na gubaaf na xassifata malee rifeensi faana haasa'an ture. Haadha nan dadhabee dhiigni koos gar malee na yaa'aa jira. Kun hojii keessan durattan bane kanallee amma dhiigni koos gar malee na yaa'aa jira. Ishii kana kaleessa soorsaan goodaadha deemee hospitaala. Shii kana sadan birrii 1,000 naa bitee shii kana sadan isiniin jedha maaliif akka seexanii naan taphachaa jiru naan galle har'a immoo soorsaan abdii kutatee waan godhu wallaalla waan godhu dhabnaan carqii koo fuudhee waldaa deeme waldaa Bishooftuu maal jettu meesin dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha carqii gurraacha neen gaddafadhe asirraa bareeda antinii qabu sana fuudhee waldaa deeme siin kadhachiisa ganama bahama isaatiin sagal ta'eera kun erga guyyaa sadii akkatti dhiigni koo gad dhangala'aa jira. Fedhii Waaqayyoo yoo ta'e yoo na jaallattan yoo maallee walii gochuu dadhabne jiraanne
Hool kolfisiifne illee qilleensa irratti gaariidha. Wanumaallee isinii gochuu dadhabe. Waaqayyoon naa kadhadhaa warri Musliimaas quraana keessan qaraatii naa kadhadhaa warri Ortodoksiis naa kadhadhaa. Warri Pheenxees Waaqayyoon naa kadhadhaa isiniin jedha. Anumaa isinitti hin dubbadhu hin boo'u. Akka du'aatti akka nama horii lagatti qalee jirutti dhiigni koo gad dhangala'aa erga guyyaa 3 riftiin dhabee. Homaa kanuma bichaa isinitti machuu dhufee Waaqayyoon naa kadhadhaa. Yoo tarii yeroo dhiyootti immoo na dhabdaniyyuu tarii opereeshiniis ta'u mucaan kun nagee haboon isaa nafu waan ta'eef ani hin boo'u yoon boo'e akkasiin kaffa'amtan waan an beekuuf ciise kan yoon isinii waraabaa yoon du'e yoon jiraadhes gooftaa naa kadhadhaa yoon du'e immoo nuu duudhaan nu deebi'ee ol jedhee taa'e Waaqayyoos galateeffadhee isiniin isin eebbisa. Kanaa achitti homaa gochuu hin danda'u furmaata biraa nan dhabe obboleewwan koo. Manni qorichaa na nafne manni amantaa na nafne. Qoricha aadaa immoo man danda'u daa'ima wajjin naaf hin ta'u na didanii. Ammaa furmaata hin qabu obboleewwan koo. Erga guyyaa 3 dhiigni keessan dhangala'ee guyyaa 3 miti. Yeroo pireediin namatti dhufu hammam akka nama cannaquun beektu waan ta'eef. Inni gadi beetaa karmanni gadi beetaa dhiigni gad dhangala'a. Ani waan hin jedhu wallaalee. Adaraa isinitti kennadhe naa kadhadhaa hin boo'u. Yoon boo'isittuu garaa keessa ol sin gara gala nan beeka waan ta'eef. Shaawu nagaan naa tura. Yoo jiraanne immoo walitti deebinee wal dubbifna rakkoon hin jiru. Toorsaanis carqii koo fuudhee deemee irratti naa kadhachiisu. Adaraa waanuma barbaadanitti amanaa naa kadhadhaa adaraa isinitti haa ta'u. Adaraa isinitti haa ta'u. Ani waan hin jiraadhu natti fakkaachaa hin jiru. Isinitti ana furbaafadhaa haadha kootti illee kana dura na abaartaniittu ittiin himu. Adaraa akkuma feetan na godhaa.